Eenyuutu si abaarraan rakkataa jedhamte. Eenyuutu si abaarraan barumsi si galuu dide. Eenyuutu si abaarraan dhukkuba giffiitiif sukkaaraa baate. Eenyuutu si abaarraan rakkina amma naga'u ijoollummaa keetii kaastee baate. Eenyuun biraa dhufe abaarsi kun? Eessaa dhufe jaamummaan kun? Nami tokko waan sadiidha. Wayi ofii keeti. Si duddubbee garuu itti gaafatamtoota lamatu jiru, haadhaaf abbaa keeti. Eenyuutu si abaare? Deebisaa ati hin deebisin. Abaarsa eenyuutu sirra jira jedhee maalu. Ana akkas jedheen si gaafadha. Abaarsa eenyuutu sirra jira. Namooti tokko tokko akkas jenna. Baakun na abaaree, tokko tokko haadha kun na abaaree. Qomoo keenya keessaa namni hin ba'u si biratti cabaarra maqaa Yesuus. Abaaramaa miti ati ana abaaramaadha jechaan deemtu irraa kaasee ani nama eebbaati. Uumama boqonnaa 12 lakkoofsi 2 akkas jedhala. Ani saba guddaa sin godha, sin eebbise. Maqaa kee nan guddisaa, eebbaafis hin taata. Warri si eebbisan hin eebbifamu, warri si salphisan immoo hin abaaramu. Qomoon biyya lafaa irra hundinuu sababii keetiif hin eebbifamu. Abaaramaadha miti. Ati eebbifamuu irra darbite sababaa kee sanyiin kee eebbifamaadha. Sababaa kee qomoon lafarraa eebbifamaadha. Meeyyiti sababa koo edhime maaloo. Maatiin koo eebbifamaadha. Waldaan koo eebbifamaadha. Mandarri koo eebbifamaadha. Sababa namaa safarri barbaadama beektaa. Sababa kee qomoon keeyyuu hin eebbifamaa. Waajjira kana keessa isatu jiraam. Waldaa sana keessa isatu jiraam. Sababa kee waldaan barbaadamu, manni Waaqayyoo barbaadamu. Namni tokko iyyuu sababa koo edhime maaloo. Maatiin koo eebbifamaadha. Sababa kee qomoon biyya lafaa hundumtuu maal ta'eera? Sababuma Abrahaam aniifate immoo eebbifamoodha. Sababa Abrahaam aniifate eebbifamoodha. Sababa koof sababa kee immoo addunyaatti eebbifamaame. Lafti abaarame sababa kee eebbifamuma. Eenyuutu si abaare? Yohaannis boqonnaa 9. Yesuus otuu darbaa jiru nama dhaloota isaatii jalqabee jaamaa ta'ee dhalate tokko argee yommus bartoonni isaa yaa barsiisaa, namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo abbaa isaaf haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni yookiin abbaan isaa yookiin haati isaa cubbuu hojjetaniif miti, isa fayyisuudhaan. Hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf maal ta'ee dhalate? Jaamaa ta'ee dhalate malee. Yesuus karaa otuu darbaa jiru namicha dhalootaa kaasee jaamaa ta'ee dhalate tokko arge. Duuka buutonni isaa dhaabanii Yesuusin gaaffii gaafatan. Nami kun abaarsa eenyuutu irra jira? Cubbuu eenyuutu irra jira? Sababii maalii akkas akka ta'e nutti isatu yakke moo abbaa isaarra abaarsi jira moo haadha isaarra abaarsi jira? Nami tokko waan sadiidha. Wayi ofii keeti. Si duddubbee garuu itti gaafatamtoota lamatu jiru, haadhaaf abbaa keeti. Nami kun haadha isaa moo abbaa isaa yookaan isatu cubbuu hojjete? Maaliif haadhaaf abbaarraa argame waan ta'eef. Nami kun cubbuu hojjeteera hin hojjennu, haadhaaf abbaa isaati jechuudha. Haatiif abbaan isaa immoo duddubbee qomooti waan ta'eef abaarsa irra jira jenna. No. Maaliif dhukkuba mana ga'u baatare? Maaliif jaamummaan Waaqayyo akkas jedhe? Isa fayyisuudhaan. Egaa maaliif akkas ta'e dhalate jennaan? Isa fayyisuudhaan ilmi Waaqayyo akka ulfaatuufi malee. Si fayyisuudhaan Waaqayyo ulfaataarra. Namatti si dabaluudhaan Waaqayyo ulfaataarra. Eenyutu abaarsa irraa qaba mucaa kanarraa? Eenyutu abaare? Eenyuun biraa dhufe abaarsi kun? Eessaa dhufe jaamummaan kun? Eenyutu si abaarraan rakkataa jedhamte yookaan immoo harka qalleessa taate? Eenyutu si abaarraan barumsi si galuu dide? Eenyutu si abaarraan dhukkuba giffiitiif sukkaaraa baate? Eenyutu si abaarraan rakkina amma naga'u ijoollummaa keetii kaastee baatta? Deebisaa ati hin deebisin. Ani hin beeku jedhi Waaqayyotu beeka. Iskeel akkas jedhi isuma duwwaatu beeka. Eenyuun duwwaatu beeka? Isuma duwwaatu beeka. Abaarsa eenyu sirra jira? No. Akka jedhu Waaqayyo abaarsa irra hin jiru. Ani isa nama gochuudhaan namatti dabaluudhaan, ani ishee nama gochuudhaan namatti dabaluudhaan ulfinni Waaqayyo akka mul'atuufi malee akka rakkina kanaan abaaramtee duutuuf miti. Ameen jedhu. Eenyu si abaarraan hiyyeessa taate? Eenyu si abaarraan barumsi si galuu dide? Eenyutu si abaarraan wanta ati qabde hunduu bushaa? Eenyutu si abaare safara sana akka jiraattuuf? Abaarsa eenyutu jira? Har'a deebii kana fudhannee baana abaarsichi cabaameen jedhan. Nama si bira jiru ilaalite eenyuun nu abaare jedhiin maaloo. Namoonni baay'een barreen gaddaa mucaa isaa du'e, baran ammoo obboleettii isaa du'e abaarsa eenyuutu irra jira? Qomoon isaanii abaaramaadha. Abaarsa wayii jira zarii isaanii keessa jira. Mucaan kun uumamaa kaasee dhalootumaan jaamaadha. Cubbuu hojjeteen dhalan. Dhalachuu dhumti isaa cubbuudha yoo ta'e itti gaafatamaan haadhaaf abbaadha jedhanii dhaqan. Abbaa isaati moo haadha isaati kan cubbuu yakkeennan? No. Haadha isaarras cubbuun hin jiru. Abaarsi karaa kamiyyuu mucaa kanatti hin dhufne. Maaliif ree mucaan kun akkas ta'ee kan inni rakkatu? Maaliif jaamaa ta'ee dhalateree jennan? Ulfina Waaqayyootiif.
Dadhabuu kootu ulfina Waaqayyootiif ta'a. Eeyyaa akkamitti nanii kakaa'edha Waaqayyo. Akkam goote namichicha isa jaamaatuma jedhamuun ija kennaa fedhe. Namichicha isa hiyyeessatu jedhamuun hiyyummaa keessaa baasa kaa'e. Warri hin jaame jedhan kun eessaa fide ijammoo jechuu jalqabu. Sana booddee atteeshiniin namaa namicha jaamaarraa ka'ee Yesuusitti naanna'a. Argachuu keetiin, nama ta'uu keetiin, jijjiiramuu keetiin, iddoo gaarii ga'uu keetiin atteeshiniin nama sirraa ka'ee gara gooftaatti naanna'a. Ameen jedhan. Haa ta'u kan jettu iyyiitti ameen jedhi dabaleeti. Galgala kanaa kaasee maqaa Yesuusiin sirraa ka'ee Yesuusitti naanna'u galgala. Agartuun nama narraa ka'ee Yesuus sanaaf fannifamee naanna'u galgala. Maqaan qabu mucaan kuni yoo akka nama seenaa garaa keessatti maqaan ba'uu fi baate iyyuu dhalatee maqaa qaba. Namoonni baay'een garuu mucaa sajaamaa jedhanii waamu. Wangeela Luqaas irratti dubartii ishee gooboo jedha macaafi qulqulluu. Dubartiin kun goobummaa isheetu ishee caala mul'ata. Jaamummaan mucaa kana maqaa isaarra caaleera. Wanti maqaa keessan caalee mul'ataa jiru wanti fokkisaan mana keessanii lafanni bu'ee dhabaafa. Wanti maqaa keessan caalee dhaga'amaa jiru marfata kanarraa wanti dubbatamu waa'ee keessan maqaa keessan caalee sin dhoksee kan mul'ataa jiru rakkinni keessan dhabiisi keessan lolli keessan sin dhoksee mul'ataa kan jiru galgala kanaa kaasee awwaalamu. Jireenya keessan awwaalee mul'achaa kan jiru sukkaara yoo ta'e awwaalamu. Infiitii yoo ta'e awwaalamu. Jaamummaa iyyummaa yoo ta'e awwaalamu. Macaafi maal jedha beektaati? Maqaa isattiin Waaqayyo si waamu maqaa haaraa. Maqaa isa maatiin si baase miti. Maqaa isa Waaqayyo ittiin si moggaase isa haaraa. Isaan waamamtaa. Maqaa haaraa isa Waaqayyo ittiin si waamu. Isaan yeroo dhiyootti waamamtaa. Namni tokko iyyiti isaan na waamama jedhamee maaloo? Eenyuutu abaarsa sirratti godhe? Arra abaarsa akka sirratti hin hojjenne bartee baata. Eenyuutu abaare mucaa kana? Sababa eenyu gidiraa argaa jira mucaan kun ennaan inni cubbuun qabu abaarsa sin qabu ennaan. Okay, maatii isaati jechuudha. Okay, abbaadha. Okay, haadha isaati. Saantu si yakkee, saantu abaaramaadha. Qomoo isaanii abaaramaadha. Sanyii isaanii abaaramaadha ennaan. No. Ishii maaliif akkas ta'ee dhalate ennaan ulfina Waaqayyootiif ta'a. Beektaa tamma rakkinni kee kun ulfina Waaqayyootiif akka ta'u. Akkamitti amma galgala kanaa kaasee wayyaa sitti geeddara Yesuus. Isa jaamaa ture arra garuu Waaqayyo ijatti kenna. Isa dhukkubsataa ture amma garuu Waaqayyotu lafaa kaase. Namni tokko iyyiti ameen jedhi dabaleeti. Warra kaleessa iddoo bunaatii si ka'uu didantu gaafa darbitu ka'anii si duuka laalu ameen jedhadha. Ji'a tokkon jedhu ji'a lama baranan jedhu bara dhufu. Garuu warrumti kaleessa iddoo ati jirtu hin beekne balbalarra dhaabatanii si ilaalan. Iyyummaan kee kun ulfina Waaqayyootiif haa ta'u. Dhukkubsachuun kee kun ulfina Waaqayyootiif haa ta'u. Abaarsi sirra hin jiru abaarsa jalaa baateetta. Maaliif akkas ta'e mucaan kun jennaan akkas jedhe gooftaan ulfina Waaqayyootiif ta'a. Akkamitti jaamaan ulfina Waaqayyootiif ta'a? Waaqayyo akkamitti irratti ulfaata? Waaqayyo fayyaa irratti ulfaata malee jaamaa irratti ulfaata jennaan kottu jedhee gorora isaa fedhe dhoqqeessee jedha. Ija isaatti dibee waan namni dawaadhaan jenne waanuma namni akkas godhaa deemu. Gororris biyyoonis waan jaallatamu miti. Garuu gororruma isaa tuttuu jedhee dhoqqeessee ija isaatti dibee bishaan tokko jira goda kana jedheen. Bishaan Salihoom jedhamaa jedheen. Dhattee dhiqattaa gaafa deebitu garuu wal arginaa jedheen. Dhoqqeessee ija isaatti dibee gara Salihoom dhaqee dhiqadhu jennaan namichichis dhaqee dhiqateedha. Akkamiin dhaqee dhiqate? Jaamaa dha'ooti akkamiin dhaqee dhiqate? Ante gogaa ishee kana duwwaan bise gooftaa Yesuus keessaan bolok godheera si. Dhoqqeesse sana dhaqee akka irraa miicuufi malee gaafuma harkisaa dhoqqeedhaan wal argee ija namichaatti bu'u fayyera namichi. Eessa deemaa jira Salihoomitti yoo jette mirkaneeffachuu deemaa jiraame. Gaafuma asii sagalee sitti dubbadhu dhimmi kee dhumeera. Garuu guyyicha kanatti eegdu mirkaneeffannaadhaaf ameen jedhan. Dhoqqeessee ibboo hidheetti dibeetu dhaqee Salihoomitti dhiqadhu jennaan namichatti dhaagaleera ijji banameera hin dubbanne. Namni tokko harka qabee miti Phexrostu geesse miti Yohaannisu Yaaqoobtu geesse miti. Ofuma isaatii dhaqee dhiqatee dhufe jedha. Ijji isaa banameera garuu maaltu itti dibamee jiran jedhe. Dhoqqeetirra jira qonyoonyoo see kana walirraan baasne Waaqayyo kan isaan argineef isan na fayyise akka hin jenne. Itti dibee dhoqqeessee dhaqee dhiqadhu jedhe. Banameera ijji keessoodha garuu maaliin haguugamee jira. Dhoqqee fayyinaa. Dhoqqee fayyinaatu itti dibamee jira. Arra galgala dhoqqee fayyinaa fuutee baata dhattee miicca gaafachi as deebitu akka kaleessaa miti. Gaafa deemu namichi inni jaaman akkamitti adeema jedhama. Eessatti gad adeema namichi inni jaaman jedha. Gaafa deebi'anu warri sila dhaabatanii isa eegan samitii jedhu. Gartokkeen isuma jedhu. Gartokkeen isa miti jedhu. Yeroo daqiiqaa tokkoon qabu keessatti wayin sin itti maa jedheen jennaan nan ariifadha garuu jedhe akka kaleessaa miti ani isuma kaleessaati garuu jedhe. Akka kaleessaa miti garuu isuma kaleessaati jedhe. Dhaabadhee akkaataa isaa isinitti himuu hin danda'u garuu ani isa ta'uu isaa baraa jedhe.
akkamitti akkas taateenna namicha Naazreetika. Jaamaa ta'anii dhalatanii akkas ta'uun hin danda'ama jennaan Yesuus jiraannaan hin danda'ama. Kan Yesuus taanaan hin danda'ama jedhe. Namicha Naazreetii wal arginaan hin danda'ama jedhe. Yesuusii wal arginaan hin danda'ama. Nami tokko hin danda'ama jedhe maal. Jaamaa ta'anii dhalatanii kadhattuu jedhamu keessaas kajeeltuu jedhamu keessaas jaamaa jedhamu keessa al tokko keessaa baanii harka kiisii kaatanii deemuu hin danda'ama hin danda'ama. Akkamitti namichicha Naazreeti. Isa dhoqqeedhaan nama fayyisu. Isa busaa fuudhee minyaawaa gochuu danda'u. Isa waan hin jirre jiraatti dabaluu danda'u. Mucaan fayyeera. Mucaa dhiisaniitu haadha bira dhaqan. Mucaan kun kan keessanii ennaan kan keenyaa itti haati. Jaamaan turree mucaan keennan jaamaa ta'uusaa beenna. Har'as mucaan kun keenya ta'uusaa beenna. Kaleessa jaamaan turree mucaan keessan jaamaadha. Inni kun ennaan inni kunis kanuma keenya. Inni kunis ammoo isa miti ennaan isumaa jedhe. Akkamitti akkana ta'e ennaan inni nama guutuudha dubbachuu danda'a isuma gaafadhaa jedhe. Namni dhugaa siin ba'u sumatu dhugaa baata kana booddee ameen jedhe. Abaarsi narra hin jiru dhugaan ba'a kan jedhu ameenaa jedhu. Isuma gaafadhaa ennaan qabaniitu. Jara namaaliif canna qabdu qoricha isaa isinitti maan jedhaa. Maa inni qorichi jaamummaarraa nama banu jenna namicha Naazreet. Meeyyaati Yesuus jedhame maloo. Namicha Naazreet jedha. Akkamitti akkas ta'uu dandeesse nan namicha Naazreettu dhoqqee ija kootti dibnaanii jedhe gaafan Saliyoomitti dhiqadhu ballaq. Abaarsa darii irraa hin qabne, abaarsa maatii irraa hin qabne, abaarsa ofirraa hin qabne. Garuu afaan namaatiin dhufee kan sanarra taa'e arra mana keessanirraa gangalcheera. Isaaq Yaaqoob mucaa jedhamuu fi eenyuun qaba? Esaawuu fi Yaaqoob maali walii? Obbolaa quxisuuf hangafa. Yaaqoob ilma haadhaa. Esaawu garuu ilma abbaati jedhama. Maal jechuudha? Abbaatti ba'e inni kun macaafi qulqulluun gaafa dubbatu fooliin namummaa jaraayyuu addanni suni foolii addaa wayii qaba. Fooliin namummaa isaayyuu akka kan Yaaqoob miteedha. Yaaqoob waxii jedha. Esaawu garuu jedha foolii dhiiraa qaba. Adamoo oolaa jedha. Booyyee duuka fiiga. Qeerensa duuka fiiga. Leenca duuka fiiga. Nama adamoo irra oolee galuudha jedha. Kanaaf foolii dhiiraa qaba jedha. Qaaf tokko abbaan isaanii dulloomee du'uu kaanaan yeroo hundumaa ilmi isaa Esaawu adamoo dhaqee quruphee baatu malee nuuf bosonuu baatu malee nuuf gafarsa fidee dhufa ture. Mucaa koo jedheennan sin eebbisa jedheennan siin jaalladhu sana jedhe. Reettiinotu jiru isa kan Esaawu kajeela bara. Isa dhiirri fidee kajeela. Waanan jaalladhu sana ittoo sana naatoshi sin eebbisa jedhe. Haati isaanii dhageesseetu. Isheen immoo isa sana tutuun taane isa gola keessa jabanaa qaabbalu jaalladhu. Isa buna tumu jaallatti waan ta'eef beebishoo jedheennan kottu jedheennan abbaan kee obboleessa kee eebbisuufi. Obboleessi kee immoo eebbifamnaan ati abaaramaa jirta. Gaafa isa tokko eebbisu inni tokko ofumaan taxinoo sirii wadi qaada. Yookaan immoo abaarsa jalatti kufa. Maal jechuudha? Akkas jedhee eebbisa ture abbaan hangafa si godheera jedha. Hangafatu jiru. Sana booddee mooraaliin mucaa maal ta'e quxisuu ta'a. Quxisuu ta'ee otuu jiru caalii argami jedha. Hangaftotu ta'u mucaan xinnoon caalee argamuufi. Haati waxii inni jaallatu annan hojjedha. Re'ee qallee manuma keessa waan ta'e goonee shat goonee hojjennaati. Dhaqee abbaa keenya achiseena. Maali aniif obboleessi koo garaagarummaa qabna jedhe. Maali naan fooliin keenya garaagari abbaan keenya ijji isaa dadhabeera jaameera. Garuu maal keenyaan adda nu baasa? Foolii keenyaan adda nu baasa maalan godha innaan wayyaa isaa uffatta. Wayyaan isaa hunduu foolii qaba waan ta'eef isa uffatta. Dhanni isaa rifeensa qaba akkamittaan godha innaan isa immoo isheedhuma qalamturraa fuunee sitti qaqqabsiisna. Akka gooteetu itti laatte. Abbaa jedheennan sati jaallattu fideen dhufe eenyudha teennaan an akka Esaawudha. Esaawu ateennan eeyyee. Godheefuun fannaan wayyaan kan saati waan ta'eef isuma jedhe. Sana booddee inni eebbise hin shanyee. Amma yeroo inni sun eebbifamu mucaan hin dhufe. Abbaan eebbisi kan eebbi lama hin jiru tokkon harka ture isayyuu abbaan ta'e fudhatee deemeera sin se'ee kennee jedhe. Si se'een itti kennee otuman si jaalladhuyyuu lama hin jiru itti kenneera. Abbaa koorraa abaarsinatti dhufe hin jiru. Ani ofitti hin finne. Ofii isaatii mucaan sun eebbifamuudhaan abaarsan irratti dhufe kana akkamiin isa namni irra kaa'e mucaanni sun hangafummaa fudhatee ofirratti labsaa deemaa jira akkamiin godha innaan ofirratti labsiyatis jedhe. Akkam godhee jennaan ani abaaramaa miti jedhe. Arraa kaasee abaarsi narratti hojjetu jedhe. Abaarsi ollaadhaa dhufe, abaarsi obboleessarraa dhufe, abaarsi maatiirraa dhufe anarratti hojjetu jedhe. Yeroo ati ittiin mormitu sirraa galagalaa. Iyyi narraa galagalaa jedhi maaloo. Atin beektu abbaan sin abaarre, haati sin abaarre akkamitti abaarsi sirratti dhufe beektaa? Namumatuyyuu abaaramaadha. Zarii isaanii keessa namni hin baane jedha. Abaaramaadha isa jedhu kanatu jecha kanatu sirratti tuulamee dhufeera. Ati immoo ani eebbifamaadha. Yeroo jarra siin abaaramaadha jettu ani eebbifamaadha. Abaaramaadha gaafa isaan jedhan ameen hin jedhin ati abaaramaa miti qomoo eebbaati ati abboo sababaa keeyyuu addunyaan eebbifama ameen jedhi dabali. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsi tokko maal jedha? Ingidii
በክርስቶስ በሆኑት ሁሉ ላይ ከእንግዲህ በኋላ ምን የለባቸውም? ኩነኔ የለባቸው። ጀሪ ወረ ሙዳ ቀበኑ ሚቲ ጀሪ ወረ ፊጣን ኢምባኔ ሚቲ ወረ ምልካይነን ቀብነ ሚቲ ወረ ክርስቶስን ኢንቀብነም ሚቲ ሲያጭ አባርሲሳን ረትን ወጀብ የሚኮነን ነገር የላቸው። ዋን ኢቲን ጀደሙን ቀበኒ ሙዳን ቀበኒ ኤጋ ወረ ከን ክርስቶስ ተይረት አባርሲን ወጀቱ አሜን ጀራሉ ደበሌት ኩነኔ የለባቸው፣ መርገም የለባቸው። አባርሰረን ጅሩ እና ማሊፈን ኩብሰዳ ማሊፈን ሱካራ ረከዳ ኡልፊነ ዋቀዮ ቲፍታር ሲቲኒ ምን ማለና ሞኒ waan ittiin siin jedhanu qabu. Garuu arra galgalaa kaasee ayyaana sirra bu'uurraa kan ka'e, dibata sirra bu'uurraa kan ka'e, sirratti ilaalanii ulfina gashu Waaqayyoof. Akkamitti sukkaarri jarri ittiin si beekan sun hin galagala. Dhukkubi sirra jiru sun sirraa galagala. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:9. Isin abaaramaa miti, isin garuu qomoo fo'amaadha. Luboota mana mootummaa Waaqayyooti. Saba dhiiga isaatiin qulqullaa'edha. Warra kan Waaqayyoo dhuunfaasaa ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa sana akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa dinqisiisaatti maal sin godheera? Isin waameera. Iyyaatiya ani qomoo fo'amaadha jedhamaalo. Ani qomoo eebbaati jedhamaalo. Abaarsin irra hin jiru edha dabalate. Waaqa gaditti erga jiraattanii maqaan ittiin fayyan tokko jiraadha. Maqichis maqaa caalu. Sukkaara jalaatti hin fayyu, giffiitii jalaatti hin fayyu, HIV jalaatti hin fayyu, maraatummaa jalaa, hiyyummaa fooniif hafuuraa jalaa kan ittiin fayyitanu maqaan tokko jira. Innis Yesuus namicha Naazreet. Abbaan boo'ee aboo sukkaaraaf, abbaan boo'ee aboo HIVdhaaf, aniifati garuu qoricha isaa beekna, aniifati garuu ilma Waaqayyoo beekna, aniifati garuu hin boo'inyu dhaabannee nurraa waan galagalchu qabna. Nami tokko iyyuu namicha Naazreet jedhi maaloo.